Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota Waliif TV nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jechaa yeroon yerootti oduu ispoortii isin biraan geenyudha. Oduu waliin aan Daraartuu Garbaati. Sirni badhaasaa Baalandoorii har'a galgala yeroo 67ffaa Faransaay magaalaa Paarisitti ni geggeeffama. Badhaasni Baalandoorii gaazexaa Firaansi Fuutbool jedhamuun yoo qophaa'u taphataa kubbaa miilaa waggaa keessatti ga'umsa olaanaa agarsiiseef gumaachama. Liyoonel Meesii fi Eerling Haalaand badhaasicha injifachuuf warra tilmaamni olaanaan kennameefidha. Keessumattuu akka gaazexeessaan ispoortii Xaaliyaanii Fabrizio Romanoon fuula barruu miidiyaa hawaasummaa isaa irratti barreesseen Liyoonel Meesiin akka badhaasa kana injifatu dubbatee jira. Bara dorgommii goolabame keessatti Liyoonel Meesiin biyya isaa wajjin waancaa addunyaa injifateera. Eerling Haalaand ammoo Manchester City wajjin waancaa Premier League Ingiliz, waancaa Champions League Awurooppaa fi waancaa FA injifachuun boojuu waancaawwan sadaffaa guurrateera. Taphattoonni biroo kanneen akka Kevin De Bruyne, Julian Alvarez, Jude Bellingham, Kylian Mbappé fi Emiliano Martinez fa'aa eerama kaadhimamtootaa keessatti argamu. Taphataan seena qabeessi Chelsea duraanii Didier Drogbaan waltajjii sirna badhaasichaa yoo geggeessu har'a galgala sa'aatii 3 irraa eegaluun bakka namoonni kabajamoo kubbaa miilaa garaagaraa argamanitti Paaris galma tiyaatira Du Châtelettti ni geggeeffama. Tapha Premier League England torbee kanaan Manchester United yoo injifatamu Arsenal ammoo garaagarummaa galchii hedduun injifateera. Samuel Addaam akka taanutti isinitti hima. Tapha Premier League England torbee kurnaffaa sanbata xiqqaa gaggeeffameen Chelsea dirree isaa Stamford Bridge irratti Brentfordin simachuun galchii 2-0 injifatamuun qabxii gate. Arsenal dirree isaa irratti kilaba sadarkaa dhumaa irratti argamu Sheffield Unitedin simachuun boqonnaa dura galchii Nikeettaan mirmireen 1-0 dursaa boqonnaa ba'e. Boqonnaa booda irras walduraa duubaan taphataan lammii England ta'e Nikeettaan galchii lammeessaaf sadaffaa mirmireen dursaa itti fufe. Galchii arfaffaa immoo rukuttaa dabbii Fabio Veeraan mirmireen deeqaa dabalataa dabalame irratti immoo Toomiyaasoon lakkoofsaan 5-0 injifate. Barniliin dirreen ala imaluun Barnimaawus waliin Kiitaaseen 2-1 injifatame. Dilbata kaleessaas taphoonni torban kurnaffaan adeemsifamanii jiru. Tapha darbii eegamaa yeroo 191ffaa kaleessa Manchester United Manchester City gidduu Old Trafford irratti gaggeeffameen kilaboonni lameen dirreen isaanii kiiloomeetira 6 qofa irraa kan fagaatu wayita ta'u tapha kaleessaa dabalatee yeroo 191 waliin godhaniin Manchester United yeroo 78 injifachuun olaantummaa kan qabu. Manchester City ammoo tapha kaleessa taasise waliin yeroo 60ffaa injifateera. Yeroo 53 wal kabajuun adda ba'anii jiru. Manchester Cityf galchii dursummaa lallabdu Erling Haaland deeqaa 86 irratti rukuttaa dabbii mirmireen dursaa boqonnaa ba'e. Ammas boqonnaa booda irra taphataamti kun galchii lammeessoo deeqaa 49 irratti yoo mirmirsu Phil Fodenif ammoo kubbaa tokko mijeesseen olaantummaa Manchester Cityin 3-0 goolabame. Erling Haaland tapha Premier League England bara kanaan goolii 11 lakkoofseera. Kaleessuma Aston Villaan dirree isaaf deeggarsaa fuulduratti kilaba bara kana gara Premier League tol guddatee Luton Town waliin morkii taasiseen galchii 3-1 injifateera. Fulham dirreen ala imala taasiseen Brighton waliin galchii 1-1 adda ba'uun qabxii qooddatanii jiru. Liverpool Anfield irratti Nottingham Forestiif simannaa taasiseen galchii 3-0 injifate. Tapha Premier League England kanaan Tottenham qabxii 26 sadarkaa tokkoffaa, Arsenal qabxii 23 sadarkaa lammaffaa, Manchester City qabxii 24 sadaffaa caalmii gooliin Arsenal durfamuun Liverpool qabxii 23 arfaffaa irratti argama. Sheffield United immoo sadarkaa dhumaa irratti argama. Luis Diaz maatiin isaa ukkaanfamuu hordofee gara Koolombiyaa himale. Maatiin kun utuu bashannanarra jiranii qaama hin beekamneen ukkaanfamuu dhaga'ame. Asaanti Muhammad dabalata qabdi. Abbaan taphataa Liverpool Luis Diaz achi buuteensaa dhabamuu isaatiin wal qabatee waraanni biyyattii fi poolisiin cimaan ramadamee Koolombiyaa keessa barbaachi gaggeeffamaatii jira. Aangawoonni nama achi buutee abbaa Diaz isa sirrii akeekeef badhaasni $40,000 akka kennamu ibsaniitii jiru. Dilbata kaleessaa loltoonni 120 ta'an kaaba Koolombiyaa keessa abbaa Luis Manuel Diaz barbaadaa oolan. Gabaasaaleen akka jedhanitti abbaa fi haati Luis Diaz hidhattootaan butamuu isaanii himaniitii jiru. Haati Diaz Sileenis Maarulaandaa sanbata xiqqaa darbee Baraankaas keessatti argamte. Baraankaas magaalaa bulchiinsa Laaguwaajiraa jedhamu kan kaaba biyyattiitti argamu yoo ta'u bakka Diyaazitti guddatedha. Taphataan collee Liverpool Diyaaz butamuu maatii isaa hordofee tapha kilabiinsaa Nottingham Forestiin injifate irratti hin hirmaanne. Abbaa Luis Diyaaz barbaaduuf iddoo hedduutti daandii cufuu, kutaa waraana konkolaattota waliin dulchisuu, diroonii, helikopteraa fi xiyyaara bobbaasuun ibsameetii jira. Aangawoonni biyyattii butamuu abbaa Diyaaz ilaalchisee homaa kan hin jenne ta'us miidiyaaleen
biyya keessaa garuu abbaa fi haati magaalaa isaanii Baraankaas keessatti hidhattoota mootorsaayikilii irra turaniin fudhatamuu gabaasan. Pireezidaantiin Koolombiyaa Gustaavo Petro humni uummataa hundi barbaachaaf duuleera jedhan. Daayirektarri poolisii biyyaalessaa Jeneraal Wiiliyaam Reenee Salaamaankaa nama bakka abbaan Diyaaz jiru himeef maallaqa biyyattii peesoo miliyoona 200 yookaan doolaara 40 akka badhaasan beeksisaniiti jiru. Abbaan alangaa biyyattii Jeneraal Francisco Barbosa ammoo barbaachi abbaasaa maalirra akka jiru hubachuuf Diyaaziin yeroo lama argachuu ibsaniiti jiru. Qondaalli kun abbaan Diyaaz Veenzuweelaa jiraachuu akka hin oolle odeeffannoo argachuu fi dhimmichi gidduu seentummaa pireezidaantii Koolombiyaa Petro akka barbaadu himan. Leenjisaan Liiverpuul Yaargar Kiloop injifannoon 3-2 Nootingaam irratti galmeessan obboleessa isaaniitiif ta'uu dubbataniiti jiru. Injifataan kilabichaa Diyaagoo Jootaa goolii jalqabaa erga lakkoofsiseen booda huccuu lakkoofsa 7 fi maqaa Diyaaz ofirraa qabu ol kaasuun isa waliin akka jiran yoo agarsiisu taphattoonni kaanis itti marsanii turan. Kilabni Liiverpuul ibsa dilbata baaseen haala maatii Diyaaz mudatee hordofaa akka jiruu fi nageenyi taphataa isaanii wanta dursa kennamuuf akka ta'e beeksisaniiti jiru. Fiifaan pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa duraanii Ispeen waggoota 3f uggure. Fiifaan pireezidaantii duraanii waldaa kubbaa miilaa Ispeen Luis Rubiales irratti uggura dabarseera. Haaluma kanaan dhimmoota ispoortiin wal qabatan kamirraayyuu waggoota 3f akka ugguraman murtoo dabarsee jira. Luis Rubiales sirna badhaasa waancaa kubbaa miilaa dubartootaa idil addunyaa irratti taphattuu sarara fuulduraa garee Ispeen hidhii dhungachuun kan yaadatamudha. Gochichaan wal qabatee yeroo fiifaadhaan ugguramuun dhimmi isaanii ilaalamaa turuun eerameera. Uggura fiifaa boodas fulbaana darbe aangoo isaaniirraa kaafamaniiru. Luis Rubiales seeraa naamusa fiifaa keewwata 13 darbuun uggurri waggaa 3 akka itti murteeffamee gabaafamee jira. Tapha La Ligaa Ispeen torbee 11ffaan Real Madrid dursummaa isaa eeggachuun itti fufee jira. La Liga Spain torban 11ffaan tapha El Clasico Barcelona fi Real Madrid gidduu gaggeeffameen Barcelonaan galchii jalqabaa daqiiqaa 6tti lakkoofsiseen dursaa boqonnaa ba'us Real Madrid boodarraa ka'uun galchii taphataan ganna 20 lammii Ingilistee Jude Bellingham walduraa duubaan lakkoofsiseen Real Madrid injifateera. Guyyaama kana Siiviyaan dirreen ala imala taasiseen Kaadis waliin morkachuun galchii 2-2 qabxii qooddachuun adda ba'aniiru. Almeeriyaan dirree isaa irratti Las Palmaasiin simachuun deeggartoota isaaf dirree isaa irratti galchii 2-1 injifatamee jira. Kilaboonni kunneen lamaan tapha torbee 10ffaa injifatamuun isaanii ni yaadatama. Sanbatuma xiqqaa Eetaafeen gara dirree Maalrookaa imaluun galchii malee 0-0 adda ba'aniiru. Guyyaa kaleessaas Real Betis dirree isaa irratti Osasuna waliin morkii taasiseen galchii 2-1 injifachuu danda'ee jira. Real Sociedad gara dirree Rayo Vallecano imaluun galchii 2-2 qabxii qooddachuun adda ba'anii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Atletico Bilbao'n Valencia waliin tapha taasiseen 2-2 qixa ba'uun wal kabajaniiru. Atletico Madrid ammoo Deportivo Alaves simachuun 2-1 injifateera. Taphni La Liga Spain torbee 11ffaan tapha arra galgala Granada Villarreal sa'a 5tti waliin taasisaniin ni goolabama. Taphni Serie Itaalii torbee 10ffaan sanbata xiqqaaf dilbata gaggeeffameera. Taphoonni kun har'a galgalas itti fufuun ni gaggeeffamu. Serie Itaalii torban 10ffaan Bolonyaan Sassuolaa waliin taphachuun 1-1 qabxii qooddatani. Torinoon ammoo dirreen ala imaluun Lecce waliin morkii taasiseen 1-0 injifatee jira. Akkasumas kilabni sadarkaa lammaffaa irratti argamu Juventus Hellas Verona waliin taphachuun 1-0 injifateera. Taphni Serie Itaalii torbee 10ffaan guyyaa kaleessaas itti fufuun kan gaggeeffame yoo ta'u, Cagliariin Rosinone waliin taphachuun 4-3 mo'ee jira. Kilabni sadarkaa tokkoffaa irratti argamu Inter Milan Roomaa waliin morkii taasiseen galchii 1-0 injifateera. Guyyaa kaleessaa Napoliin AC Milan waliin taphachuun 2-2 qixa ba'aniiru. Tapha Serie Itaalii torbee 10ffaa har'a gaggeeffamuun Empoliin Atalantaa waliin sa'a 2 walakkaatti Lazioon Fiorentina waliin sa'a 4:45 irratti ni taphatu. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. An Daraartuu Garbaatii gara Daani'elitti sin dabarsaa nagaatti.